Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. In touch with our engaging lessons, helpful tips, and fun exercises. Let's go. Guyyaa har'aa immoo jechoota kanneen akka yeroonsaa dheeratus gabaabbatus yeroonsaa dheeratus gabaabbatus akkas ta'uun yookiis akka kana gochuun hin hafu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal akka jennu ni ilaalla. Inni kan biraan haa ta'u malee akka kana ture yookiis haalli isaa akkas ture haa ta'u malee garuu akka kanadha garuu akka sanadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan maal akka jennu ni ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan dhugaa dubbachuutiif yookiis haqa dubbachuutiif akkas akkasidha kun akka kanadha jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaan maal akka jennu yookiis akkam akka jennu tokko tokkoon ni ilaallaa jechuudha. Haga xumura leesonii kanaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Akkuma kanas warreen Oroo Ingiliishiif haaraa taatan yoo qophiiwwan asirratti dhiyaatan isin gammachiisan gaaf tokko sabskiraayib gochuun keessan waan hin hafneef sabskiraayib gochuutiin maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Akkuma kanas gaariidha barbaachisaadha jettanii yoo amantan hiriyoota keessaniif sheer gochuu akkuma kanas laayikii fi koomentii gochuu hin dagatinaa. Great! Yeroon isaa gabaabbatus dheeratus jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? You can try. Hey Chala, can you try it? Good. Sooner or later. Sooner or later. Sooner or later. Sooner or later. Jechuun yeroon isaa gabaabbatus dheeratus akkas akka kana akka sana jechuu yoo barbaanne sooner or later. Sooner or later jechuu ni dandeenya jechuudha. Sooner or later. Good. Interesting. For example, yeroon isaa gabaabbatus dheeratus dhufuun koo hin hafu. Ani yeroon isaa haa gabaabbatu or haa dheeratu garuu nan dhufaa. Achi bakka ati jirtu nan dhufa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Sooner or later I'll come there. Sooner or later I'll come there. I'll come there. Sooner or later. Yeroo dheeraa ta'uu danda'a. I don't know this exact time. Whether it is sooner or later I'll come there. Ani yoo gabaabbates yoo dheerates dhufuun kiyyaa dirqamaa garuu yeroon isaa gabaabbachuus dheerachuus danda'a jechuu barbaan sooner or later I'll come there. I'll come there jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan yeroon isaa gabaabbatus dheeratus wal arguun keenya hin oolu yookiis wal arguun keenya hin hafu jechuu yoo barbaanne immoo maal jennaa? Sooner or later we'll meet each other. Sooner or later we'll meet each other. We will meet each other. Nuyi yeroon isaa dheerachuu ni danda'a. Yeroo baay'ee nama tokko tokko faana yeroo haasofnu fageenya irra jirra taanaan wal arguuf maybii haalli mijataan hin jiru yoo ta'e haalli mijachuu dhaabaatellee har'a bor yookiis iftaan yookiis waggaa dhufu yookiin yeroo ta'e wal arguun keenya hin hafu jechuun keenya hin hafu. So akka kana jechuu barbaan sooner or later we'll meet each other jechuu dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Interesting. Yeroon isaa gabaabbatus dheeratus bakka yaada koo yookiis bakka ni yaade nan gahaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Yeroon isaa gabaabbatus dheeratus bakka ni yaade yookiis bakka yaada koo
gahuun koo hin hafu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan maal akka jennu leave your answer in the comment section. Put your answer under the comment section. Inni kan biraan immoo haa ta'u malee jechi lammaffaa nu ilaallu haa ta'u malee garuu kanaaf kan kana fakkaatan yaada dura jedhame kan faalleessu jechuudha. Wanti kun akkasidha gaariidha. Garuu yookiis haa ta'u malee ni jenna. Kana jechuun however jechuu ni dandeenya jechuudha isa kanaaf. So fakkeenyaaf haa ta'u malee inni of tuula. Inni of tuula ni boona jechuu yoo barbaanne amalli isaa gaariidha yookiis inni nama cimaadha. Garuu haa ta'u malee inni of tuula jechuu barbaanne however he's arrogant. However he's arrogant. He has a good character or he's prideful. However he's arrogant. Inni maal godha garuu inni ni boona yookiis of tuula jechuu barbaanne he's arrogant jechuu ni dandeenya jechuudha. However he's arrogant. Haa ta'u malee inni amala hin qabu. Amala hin qabu. Cimaadha yookiis jabaadha yookiis bareedaadha yookiis sanadha. Garuu amala hin qabu jechuu barbaanne however he's impolite. However he's impolite or he's rude jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee isheen ni bareeddi. Maybe amala hin qabdu ta'a yookiis dadhabdudha ta'a yookiis something. She has some drawbacks or she has some weakness. Sana dadhabbii ishee sana dhiisnee haa ta'u garuu isheen ni bareeddi jechuu barbaanne however she's beautiful. However she's beautiful. However she's beautiful jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'u garuu isheen ni bareeddi jechuu barbaanne kana jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan dhugaa dubbachuuf or haqa isaasitti himuuf jechuu barbaanne to tell you the truth or frankly speaking dhugaa dubbachuuf haqa dubbachuuf jechuu barbaanne to tell you the truth or frankly speaking jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jennee wanta jechuu barbaanne ergaa keenya immoo itti fufnee fakkeenyaaf to tell you the truth, life is miserable or life is challenging jechuu dandeenya jechuudha. Life is not a bed of roses. To tell you the truth or frankly speaking, life is not a bed of roses as you think. Akka ati yaadde yookiis akka ati jette sana jireenyi algaa yookiis immoo salphaa miti jechuu barbaanne to tell you the truth or frankly speaking ka jedhu kana fayyadamne jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf nama rakkisaa. Baay'ee nama rakkisaa wantichi jechuu barbaanne to tell you the truth is challenging. It is challenging jechuu dandeenya jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kun hedduu barbaachisaadha. Kun kritikaalidha. Baay'ee barbaachisaadha jechuu barbaanne to tell you the truth or frankly speaking this is very important. This is very important thing. To tell you the truth or frankly speaking this is very important thing. Or this is very crucial. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin haa ta'u malee magaalli isaa yookiin magaalli sun ni ho'aa. Haalli qilleensaa isaa ni ho'aa sirrii miti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin jechoota amma diskees goone kana fayyadamnee akkamittiin akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Inni kan biraan dhugaa dubbachuuf kun haala mijataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf kun haala mijataadha jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessanis komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section.
in the comment section. See you again. Thank you. Thank you. See you again. Thank you. Thank you.